Hordoftoota koo kabajamoo akkam jirtan odeeffannoowwan har'aa isinii qabadhee dhiyaadheera akka hordoftaniif kabajaanin isin gaafadha. Egaa odeeffannoon kun namoota biroo biras dhaqqabee akka dhaga'amuuf akka hordofamuuf subscribe godhaa, like godhaa akkasumas immoo yaadas kennuu ni dandeessu. Hanga xumuraatti akka nu waliin turtaniif kabajaanin isin affeera. Turtii gaarii. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad chaansilara Oostiriyaa Kaarel Mehaamar waliin mari'ataniiru. Chaansilarri Oostiriyaa Kaarel Mehaamar jila Dr. Abiyyiin hoogganameef simannaa taasisaniiru. Simannaa taasifamee boodas dhimmoota waloo biyyaalee lameen irratti mari'ataniiru. Hariiroo Itiyoo Oostiriyaa tumsa misoomaa fi dhimmoota hariiroo biyyaalee lamaanii caalmaatti cimsan irratti mari'achuu isaanii odeeffannoon waajjira muummicha ministeeraa irraa argame mul'iseera. Guddina Itoophiyaatiif dameen dhuunfaa gahee murteessaa ba'aa akka jiru muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmad yaa'ii 20ffaa dhaabbata misoomaa industirii dhaabbata mootummoota gamtooman irratti haasawaa dhageessisaniiru. Haasawaa isaaniinis bara faranjoota 2018 irraa eegalee diinagdeen Itoophiyaa guddachaa fi hiyyummaa hir'isuudhaaf kallattii maraan hojjetamaa jira jedhan. Gufuuwwan hedduu dandamachaa carraawwan jiran irratti xiyyeeffachuudhaan fooyya'insa taasisuun bu'aawwan garaagaraa galmaa'uu akka eegalanis himaniiru. Mul'anni keenya Itoophiyaan dameewwan garaagaraatiin humna kuufamaa qabdu adda baasuu fi dhaabbilee qabduun akkasumas immoo humna namaa barateen guddina ishee mirkaneessuudha jedhaniiru. Imalli Itoophiyaan gara badhaadhinaatti taasiftu daandilee guddina damee hedduu kan hordofedha jechuudhaan kunis guddina haqa qabeessa galmeessisuudhaaf kan gargaaru akka ta'e himan. Itoophiyaan damee industirii fi dursa kennuun hojjechaa akka jirtuu fi keessumaa dameen albuudaa guddina isheetiif abdii akka ta'e dubbatan. Hiyyummaa keessaa ba'uuf oomishtummaa dameewwan hundaa guddisuun filmaatawwan investimentii mijataa fi daldalaa uumuun ta'uu eeruudhaan haala qabatamaa biyyaalessaa irratti kan bu'uuraa'ee fooyya'insa imaammataa taasisaa jirras jedhaniiru. Fooyya'insi imaammataa kunis investimentii irratti hirmaannaa damee dhuunfaa dabaluu fi abbootiin qabeenyaa biyya alaa hojiiwwan investimentii irratti akka bobba'aniif kan jajjabeessu ta'uu himaniiru. Dinagdee biyya keenyaa guddisuudhaaf fooyya'insa imaammataa taasisuun dameewwan investimentii hundaa banaa taasisuus eeraniiru. Dameewwan qonnaa, tuurizimii, ICT fi kanneen biroon guddina biyya keenyaa utubaa guddina biyya keenyaatiif utubaa ta'uu eeruudhaan oomisha ammayyeessuudhaaf hojiileen bal'aan hojjetamaa akka jiran yaadachiisaniiru. Yeroo ammaa kanattis dameen qonnaa haala duraan ture keessaa ba'uudhaan sadarkaa oomishaa olaanaa walitti qabuun ittiin danda'amu irratti akka ce'ee jiru akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Qamadii, bunaa fi avokaadoon oomishawwan galiin irraa argamu akka ta'an himuudhaan kanaafis xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa jira jedhan. Waggoota 5 darban keessa waliigalaan lafa misoomuu danda'u hektaara miiliyoona 15.3 irraa gara hektaara miiliyoona 22.9tti ol guddisuun akka danda'ames muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad dubbataniiru. Itoophiyaan oomishtummaa qonnaaf misooma industirii fayyadamuudhaan biyya fakkeenya taate ta'uu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Daayirektarri Jeneraal Misooma Industirii Gaard Muular himaniiru. Yaa'iin misooma industirii 20ffaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Oostiriyaa Veenaatti gaggeeffamaa jira. Biyyaaleen damee industirii misooma waaraa fi badhaadhinaaf akka oolchan dhaabbatichi pirojektoota adda addaa kan qopheessu ta'uusaa Gaard Muular wayituma kana himaniiru. Itoophiyaan oomishtummaa qonnaatiif misooma industirii fayyadamuun biyya fakkeenya taate ta'us waltajjii kanarratti mirkaneessaniiru. Itoophiyaan damee qonnaa ammayyeessuun galteewwan industirii oomishtummaa damee kanaatiif fayyadamuudhaan bu'aa gaarii akka galmeessistes eeran. Keessumattuu oomishawwan qamadii, ruuzii fi boqqoolloon bu'aa jajjabeessaa akka galmeessiftee dubbachuu isaanii kan gabaase tajaajila oduu Itoophiyaati.
Wabiin nyaataa utubaa birmadummaati jedhanii pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Biyyi tokko misooma dinagdeetiin tarkaanfachuu malti. Haa ta'uutii wabii nyaataa hanga hin mirkaneeffannetti birmadummaan ishee guutuu hin ta'u jedhan pireezidaanti Shimallis. Gama kanaan carraaqqii hedduun taasisanis biyyaaleen hedduun kufaniiru. Uummanni keenya ammoo wanti yeroo gabaabaa keessatti mirkaneessuu danda'u yoo jiraate inni duraa wabii nyaataa mirkaneeffachuudha jedhaniiru obbo Shimallis Abdiisaa. Humna oomishaan kan badhaate lafa bal'aa qonnaaf mijatu bishaan gannaa fi bona yaa'u haala qilleensaa mijataa agroo ikoloojii gosoota oomisha danuu fudhatu humna hojii umurii oomishtummaa keessa jiru hedduu kaapitaala ka'umsaa qabna. Asirratti gama tokkoon teeknooloojii fi intarpiraanarummaa gama biraatiin ammoo siyaasaa itti dabalaan hiyyummaa seenaatti dhiisuuf yeroo nurraa hin fudhatu jedhan pireezidaantichi. Raawwiin gama qonnaa keessumattuu immoo oomisha qamadiitiin waggoottan afran darban keessa galmaa'ee yaada kana kan dhugoomsuu jedhan. Isaan booda harka naqattoonni maqaa gargaarsaatiin dhufuu malan ulaa hin argatan jedhaniiru obbo Shimallis. Birmadummaan keenya wabii nyaataa mirkaneessuun sabboonummaa keenya hiyyummaa mo'achuun mirkanaa'a jedhaniiru. Itoophiyaan waraqaa ragaa galmee seera qabeessummaa paarkii gaarreen Baalee fi teessuma lafaa Geedi'oo dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa mootummoota gamtoomanii irraa fudhattee jirti. Paarkiin gaarreen Baalee fi teessumni lafaa Geedi'oo dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa mootummoota gamtoomanii Saawudii Arabiyaa magaalaa Riyaaditti dhiyeenya gaggeeffameen hambaalee addunyaa ta'uun galmaa'uun isaanii kan yaadatamudha. Har'a immoo waraqaa ragaa galmee seera qabeessummaa isaa wiirtuu yuuneeskootti itti gaafatamaa waajjira Afrikaa Dr. Muhammad Jumaa harkaa fudhachuu odeeffannoon embaasii Itoophiyaa Faransaayitti argamurraa argame mul'iseera. Dhumarratti manni kitaabaa Abirohoota tajaajila dubbisuu sa'aatii 24 kennuu akka eegalee beeksiseera. Manni kitaabaa kun har'a eegaluudhaan tajaajila dubbisaa sa'aatii 24 kennuu eegaluusaa Daarektarri mana kitaabaa Abirohoota Injiinar Ubaayyoo Maammoo himaniiru. Guyyaatti namoota 15,000 ol tajaajiluu kan danda'u akka ta'es dubbataniiru. Manni kitaabaa Abirohoota aadaa dubbisuu hawaasaa fooyyessuu akka danda'aa jirus eeran. Manni kitaabaa Abirohoota lakkoofsi lammaffaan bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin kan ijaaramu akka ta'ellee beeksisaniiru. Egaa hordoftoota koo kabajamoo odeeffannoon kun namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf subscribe godhaa. Namoonni subscribe hin goone akkasumas immoo kan subscribe gootanis like godhaa. Yaadas kennuu ni dandeessu. Waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Nagaatti fayyaa ta'aa.